Hooggantoonni fi miseensonni kaafa'oo mana hidhaatii hiikaman badii wal waraansi uummata biyyattiirra dhaqqabsiiseef gadduu ibsan. Rakkoon uumames marii qofaan hiikamuu akka qabu hubachiisaniiru. Oliyyannoo abbaan alangaa Koloneel Gammachuu ayyaana irratti fudhate irratti murtoo manni murtii dhaggeeffachuuf turerraa abbootiin seeraa hafu. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ciccimaa fudhachaa jiraachuun dhagahame. Kunneen ijoowwan oduu keenya irraati. Amma oduu tokko tokkoon isinitti. Miseensonni kaafa'oo mana hidhaa turanii fi tibbana himanni isaanii addaan cituun hiikaman wayitasaan mana hidhaa keessatti dararaa argaa turan waggaa tokkoo fi walakkaa olitti wal waraansa biyyattii keessatti uumameen badii uummata biyyattii irra ga'een daran gadduu isaanii ibsan. Dhimmi rakkoo sana dhale ammallee furmaata argachuu kan danda'u marii qofaan ta'uu isaatiin waltajjiin marii dhugaa irratti hundaa'e uumamuu akka qabu hubachiisan. Hooggantoonni fi miseensonni kaafa'oo mana hidhaatii hiikaman kunneen ibsa amajjii 4 bara 2014 baasaniin ajjechaa artistii fi qabsaa mirga dhala namaa Haacaaluu Hundeessaa sababa godhachuun hidhaan isaanii irratti raawwate siyaasa bu'uura godhachuu ibsanii paartiin biyya bulchuu dirree siyaasaa irratti akka hin injifanne hubachuu isaatiin aangoo harkaa qabutti fayyadamuu yakka isaanii malee shiraan akka isaan hidhee fi ji'oota 18 boodammoo muddee 29 bara 2014 ofumaan mana hidhaatii akka isaan gadhiise eeran. Walgaarreeffannaa turee fi haala siyaasaa biyyattii keessa tureen rakkoon kun akka uumamu dursanii raaguudhaan yaaddoo isaanii ibsaa turuu isaanii yaadachuun badii sababa kanaa sabaa fi sablammoota biyyattii keessattuu naannoo Oromiyaa, Tigraay, Affaar, Beenishaangul Gumuzii fi Amaaratti dhaqqabeef gaddi isaanitti dhagahame olaanaa ta'uu ibsaniiru. Badii ji'oota 13 darban dhaqqaban furuuf yeroon barfatullee badiin biraa akka hin uumamne hambisuuf nagaa fi tasgabbii deebisanii dhugoomsuuf uummattoota badii uumamirraa qurrama qaban walitti araarsuu fi biyyattii deebisanii ijaaruudhaaf carraan duguugamee akka hin dhumne ifoomsaniiru. Kana gochuudhaaf garuu qaama hunda galeessa dhugaa bu'uura godhate hirmaannaa onnee fi qalbii guutuun taasifamuu fi murannoo fi kutannoo dhimma kana dhugoomsu qabaachuu gaafata jedhan. Bu'uuruma kanaan akka dhaaba isaanitti qalbeeffannaa mootummaa waraana leellisuurraa gara rakkoo uumame nagaadhaaf furuutti fuulleffataa jiru akka tarkaaffii gaariitti akka fudhatan kan eere ibsi kun yaadni kunis qabatamaan gara hojii mul'ataa fi irra deebii hin qabneetti jijjiiramuu akka qabu gaafataniiru. Qaamoleen lolicha irratti hirmaatan hundi rakkoo dhalate nagaadhaan furuuf mariidhaaf carraa akka kennan waamicha godhanii dhukaasni guutummaan guututti hanga dhaabbatutti qaamoleen hunduu nageenya qabeenyaa fi dhaabbilee tajaajila uummataa kennan akka tiksan dhaamsa dabarsaniiru. Qaamoleen alaa kamiyyuu lola biyyattii keessatti uumame furuudhaaf akka gumaachan gaafachuun garuu qaama kamiifuu deeggarsa siyaasas ta'ee meeshaa kennuudhaan waraanni biyyattii keessatti akka babal'atu gochuurraa akka of qusatan hubachiisaniiru. Qaama tokko cinaa hiriiruudhaan deeggarsa laachuudhaan balaaf gaagama biyyattii keessatti deemaa jiru hammeessurra balaa dhalate kana mariidhaan akka furamuuf dhiibbaa akka taasisaniif waamicha taasisaniiru. Sabaa fi sablammoonni biyyattiis waamicha qaama kamiinuu waraanaaf taasifamu akkasumas haasawaa fi duula jibbiinsaa gaggeeffamu kamuu mormuu maddiitti gurra akka hin kennine dhaamaniiru. Ajjechaa artistii jaalatamaa fi kabajamaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwateen gaddi guddaan itti dhagahamaa jiraachuu kan eere ibsichi ajjechaan Haacaaluu akkamiin akka raawwatame, ajaja eenyutiin akka raawwatamee fi kaayyoo maaliitiif akka raawwatame qorannaan bal'aanii fi amanamummaa uummataa qabu akka godhamu gaafataniiru. Yakka suukaneessaa Haacaaluu irratti raawwatame irra dibaadhaan bira darbuudhaaf yaaliin godhame seermaleessa ta'uu eeruun haqa Haacaaluu ifoomsuuf gareen idil addunyaa tokko hundeeffamee qorannaa walabaa fi haqaa gaggeessuun dhugaan akka ba'u gaafataniiru. Hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti sadarkaa gubbaatii hanga gadiitti jiran miseensonni dhaaba keenyaa, deeggartoonni keenya, hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gameeyyiin, miseensonni adda bilisummaa Oromoo, hidhamtoonni siyaasaa kumaatamoota lakkaawaman, gaazexeessitoonni, rogeeyyiin akkasumas qaamolee sababa siyaasaa qofaaf labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee hidhaman hundi haalduree tokko malee akka hiikaman gaafataniiru. Hidhamtoonni kunniin akka dhuunfattis ta'ee akka dhaabatti qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turre itti fufuudhaan mirgoota uummata Oromoo fi sabaa fi sablammoota biyyattii dhugoomsuuf akka hojjennu irra deebisnee isiniif ibsuu barbaanna jechuudhaan ibsa baasaniin ifoomsaniiru. Gameessa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Koloneel Gammachuu ayyaanaa himata manni murtii bilisa isaan baase irratti abbaan alangaa oliyyannoo murtoo manni murtii olaanaa federaalaa ragaalee abbaa alangaa haasaa bilbilaa waraabame labsii 1176 muraa 2012 bu'uureffatee kufaa taasise mormii dhiyeeffate irratti deebii dhaggeeffachuuf beellama amajjii 2 bara 2014tti qabame irratti Koloneel Gammachuu ayyaanaa mana murtiitti dhiyaatanillee abbootiin seeraa dhaddacha kanarratti kan hin argamne ta'uun beekame. Koloneel Gammachuu ayyaanaa fi himatamtoonni biroo galmee kiisii qixxummaa jala jiran godinaalee Wallaggaa keessatti abbaa torbee leenjisuu fi miseensa ta'uun aangawoota mootummaa ajjeesuu fi qabeenya barbadeessaniiru jechuun himanni kan irratti baname yoo ta'u
Manni murtii labsii 1176 muraa 2012 bu'uureffachuun ragaalee abbaa alangaa kufaa taasise kun abbaan alangaa koloneel gammachuu ayyaanaa shororkeessummaan erga himatame booda waan ta'eef manni murtii ragaalee abbaa alangaa akka fudhatu gaafachuun ragaalee namaa godinaalee wallagga bahaa fi lixaa jiraatan sababa rakkoo nageenyatiif dhiyaachuu waan hin dandeenyeef murtoon himatamtoota bilisa taasise akka kufuu fi ragaa naasaa bilbilaa waraabame akka fudhatamu gaafateera. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa erga to'annoo jala oolanii adeemsa walxaxaa mana murtii Impaayera Itoophiyaa keessa kan darban yoo ta'u, to'annoo seeraa jala turanis eessa akka jiran osoo hin beekamnee fi maatiin osoo waliin argin baatiiwwan hedduu turaniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa da'oo seeraa jala jiraatanillee manneen hidhaa Oromiyaa fi Federaalaa qulqullina hin qabnee fi iddoowwan namoota wal arguu hin dandeenyetti hidhamuun yeroo dheeraaf dararamaa wayita turanitti hooggantoonni Koongireesii Federaalawaa Oromoo Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa dhagannaa nyaataa taasisuun mormaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Harargee Lixaa aanaa Cirootti namoonni nagaan hidhamaa jiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Cirootti namoonni nagaan qaamota mootummaatiin hidhamaa jiraachuun ibsame. Jiraatan magaalaa Ciroo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himetti mootummaan bilxiginnaa sababa uumuun namoota nagaa mana hidhaatti darbachaa ture. Ammas itti fufuun badii tokko malee namoota nagaa ukkaamsuun hidhuu irratti akka argamu eere. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo keessa namoota qabaman keessa asitti yakka tokko malee namoota akka namatti qabamanii hidhamanii hidhatti dararamaa jiru. Mana murtii osoo hin dhiyaatin akka namatti waajjira poolisii hidhatti dararamaa jiran jechuudha. Namoota ukkaamfamuun hidhaman keessaa dargaggoo Hamzaa Adam, Haajii Aliyii fi dargaggoo Anas Yusuf kanneen hiraman yoo ta'u, murtii tokko malee waajjira poolisii magaalaa Ciroo keessatti dararamaa akka jiran himan. Namoonni qabamanii hidhaman as keessatti fakkeenyaaf Hamzaa Adam yookaan Hamzaa Adam nama jedhamuu fi akkasumas Haajii Aliyii nama jedhamu nama guddaadha. Akkasuma ammaas Anas Yusuf nama jedhamu dargaggoo aanaa gammachiisarraa qabanii akkanumatti badii takkaan malee waraana bilisummaa Oromootii wajjin hidhata qabdi jechuudhaan qabanii hidhatti dararaa jiru. Mana murtiitti osoo hin deebiin akkanumatti qabanii waajjira poolisiitti dararaa irraan gahaa jiran jechuudha. Namoonni kunneen sababa siyaasa bilxiginnaa hin deeggarree fi sabboonummaa isaaniif qofa akka hidhaman ibsuun Haajii Aliyyiin immoo mana isaanii waajjira Koongireesii Federaalawaa Oromoof waan kireessaniif qofa akka hidhaman maddi kun ibseera. Namoota nagaadha ni beekan isaanis waan beekaniif jecha waan isaan jiran namoota fudhanneedha. Dura dhaabbatanii dhugaa uummataa namoota dubbatan waan ta'aniif jecha Hamzaa Adam kunis nama jabaa waan ta'eef jecha bakka afooba Oromummaa isaa qofaaf jecha qabanii dararaa jiru. Akkasuma Haajii Aliyyiidha isaatiin duraan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoodhaatiif mana hedis kireessitee jirta. Ati waan isaatiin beekamtu jechuudhaan akkanumatti akka tokkoon malatti yeroo baay'ee bakka adabbiyyee jedhaan mana hidhatti dararaa jiranii jireenyi isaa bakka mana hidhaa jechuu ni danda'ama. Hamzaan kunis rakkoo uummataa nama dubbatuu fi nama quuqama sabaa qabu waan ta'eef qofaaf jecha malee waan akka waan kanaa irraa illee nama bilisa ta'e nama bakka hojjetee buluu waan ta'eef jecha bakka nama waan akka beeka isaatti illee yaadamuu miti isaanillee sanii waliin darsanii akkanumatti sababa inni isaan dura dhaabbatu qofaaf jecha qabanii ittiin dararaatiin kan jiran jechuudha. Dhumarrattis erga waraanni bilisummaa Oromoo aanicha keessatti ifatti socho'uun waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegalee as dhiibbaan mootummaan uummata nagaarraan gahaa jiru daran hammaachaa dhufuu dubbata. Milisaadhaaf janiitis maallaqa guuruudhaanis wal qabate kunis dararaan akkuma tuufetti jira waan takka asitti amma erga sochiin waraana bilisummaa Oromoodhaan naannoo kanatti argame waraana wajjin ibsaa qabdee jechuudhaan namoota siivilii akka hin taanetti torbee dabre kana keessa haalaan miidiyaa mootummaatiinis faanaa fi miidiyaa garaagaraatiin illee dabraa ture bakka miidhaa hamaa uummata irraan gahaa turan namoota isaaniif na ijjame ganda keessa waan isaan jedhan hunda akka waan inni waraana irratti ilaalanii ajjeesu. Manni murtii waliigalaa Itoophiyaa iyyata ministeerri haqaa himanni namoota galmee sadi jalatti baname akka adda cituuf dhiyeesse bu'uura godhachuun adeemsa seeraa eeguun hojiitti hiikuu ibseera. Mootummaan Itoophiyaa dhuma torban darbee himata hidhamtoota siyaasaa obbo Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa fi Iskindir Naggaa akkasumas hoogganoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay adda kutuun hidhaarraa gadhiisuu hordofuun xalayaan manni murtii waliigalaa federaalaa amajjii 2 bara 2014 baase akka agarsiisutti Ministeerri haqaa Itoophiyaa himannaa namoota galmeewwan obbo Jawaar Mohammad, Iskindir Naggaa fi Dabratsiyoon Gabramikaa'el jalatti irratti baname adda akka citu dhaddacha dhimmichi ilaallatu irratti gaafii dhiyeesse bu'uura godhachuun himatichi akka adda citu murteessuu ibseera. Bu'uuruma iyyannoo ministeerri haqaa Itoophiyaa dhiyeesse kanaanis namoota galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti himannaan irratti baname himatamtoota 20, galmee obbo Iskindir Naggaa jalatti ammoo himatamtoota 7 fi galmee Dabratsiyoon Gabramikaa'el jalatti himatamtoota 6 himanni abbaa alangaan irratti baname iyyannoo ministeerri haqaa dhiyeesse qorachuun erga mirkaneessee booda
himata adda kutuun himatamtoonni kunneen yakka biraan kan barbaadaman yoo hin taane hidhaarraa akka gadhiifaman ajaja mana amala sirreessatti barreessuu ibsuun bu'uura heera mootummaa amma hojiirra jiruutiin abbaan alangaa sababoota adda addaan himaticha itti fufsiisuuf fedhii dhabuusaatiin manni murtii gaafii himanni addaa akka citu gaafatame fudhatee shakkamtoota hidhaarra jiran akka gadhiifaman ajajuu beeksiseera. Paartiin Bilxiginnaa Abiy Ahmed garuu mootummaan namoota kanneeniif himaticha kan addaan kuteef uummata isaan duuba jiru kabajee akka ta'e ibsee carraa argame kanatti sirnaan yoo hin fayyadamne himata adda kutuu jechuun yakkarraa bilisa taasisuu waan hin taaneef deebi'anii himatamuu danda'u jechuun yoo akeekkachiisu ministeerri haqaa Itoophiyaa hiikamuun namoota siyaasaa kanneenii dhiifama yookiin araara akka hin taane tajaajila oduu Itoophiyaatiif himuun ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo lola zooniiwwan garaagaraa keessatti gaggeessaa jiruun waraana mootummaa irratti tarkaanfilee cimaa fudhachaa jiraachuun ibsame. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko odeeffannoo raadiyoonii Dirree Shaggariif qooden akka eeretti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi giddugalaan lola amajjii 3 bara 2014 irraa eegalee waraana mootummaa Bilxiginnaa waliin taasisaa jiruun olaantummaa gonfachaa jira. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Garjee Darraa gara Gidaamitti imalaa wayita turetti dhukaasa woboo fuulduraa duuban irratti baneen loltoota isaa hedduu du'aan dhabeera. Guyyuma wal fakkaatatti Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggiitti woboon waraana mootummaa lakkoofsaan hedduu ta'an irratti dhukaasa banee hedduu ajjeesuun kaan bittinsee kaan immoo booji'uu ibseera. Akkasumas godina Wallagga lixaa aanaa Boojjii Birmajii bakka Nooraa Uwwaa jedhamutti waraana mootummaa Bilxiginnaa konkolaattota gurguddoo sadiin deemaa ture irratti lola battalaa woboon baneen konkolaattota dabalatee waraana mootummaa hunda miidhuu ibseera. Naannoo magaalaa Gimbii iddoo gaara Abbaa Seenaa jedhamuttis waraana mootummaa Bilxiginnaa bobbaadhaaf konkolaataadhaaf fiigaa ture haleeluu himeera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa aanaa Dirree Hincinnii fi Jibaat keessa socho'u waraana mootummaa Bilxiginnaa hedduu ta'an ajjeesuu fi madeessuun kanneen lubbuun hafan immoo bittinneessuun olaantummaa gonfachuun nagahameera. Akkasumas amajjii 4 bara 2014 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horrootti waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Gabaaroobitti mooraa waraana mootummaa Bilxiginnaa seenee haleeluun hedduu ajjeesee loltoota 80 ol ta'an booji'uu ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhataa jiru kanaas sochii imala gara Finfinnee milkeessaa jiraachuun kallattii hundaan Finfinneetti dhiyaachaa akka jirullee ibseera.